Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saaliyaa YouTube jirra jirtu baga jiraatanii bakka jirtan hundatti nagaaf raamanisi waliin haa jiraatu. Isiniin jedha obboleeyyan keenya akkam Ramadaanni maal fakkaata? Rabbiin isiniif haa laaffisu. Waan isinitti ulfaate hundayyuu wallahi Rabbiin isiniif haa laaffisu. Isin haa dandeessisiisuu, dandeettii isaa diidoo isaa isiniif haa kennuun isiniin jedha obboleeyyan keenya Ramadaana keessa hojiin hin baay'ata. Sabrii goonee soomana keenya waa hundarrattuyyuu sabrii goonee hojii irratti illee hojjechuu qaamnaan isiniin jedha. Egaa gama mata duree kootittiin isiniif caa fakkeenyaaf ijoolleen bakkee barraa warra hojjetan ijoolleen bakkee hojjettu isaaniif yaada tokko tokko kaasuu fi hin barbaadeen isiniin jedha. Innaa fakkeenyaaf mana tokko keessa sararatanyaa lama yookiin kan jirtu kan dura ishii duraan dursitee keessa manaa beektu akkaataa hunda beektu gaafa ishiin addisiin itti dhaqxe yaani haala ishii ni jijjiirratti bakka waa jiru itti himtu yoo waan tokko gaafatte yaani keerii hin deebiftuu fi hundaa miti yaani nama tokko keessa kan akkana Rabbiin jallisetu jira jechuudha. Kana jechuun koosii mana haaraa yeroo galtanii wanti hunduyyuu isiniif haaradha. Bakki mi'a kaamullee haaradha. Akkaataa jarri sunitti hojjetatanullee haaraa isinitti ta'a. Kanaafiyyuu obboleeyyan keenya warreen fakkeenyaaf lama taatanii hojjettanuu waan obboleettiin keessa rakkattee irratti gargaaradha. Akkana bakki kun kana jira, bakka kana jira, haalli jara kana akkasii akkanatti akkas tarteebisitee hojjechuu qabda jettanii wal gargaaruu qabduun isiniin jedha. Walitti miqanyoofnee qodaa bakka jiru walitti himuu dhiisuun kan keenya baay'ee miidhaa guddaa qaba obboleeyyan keenya wal miidhuudha. Kanaafiyyuu dalagaa keenya irratti obbolaa keenya warreen rakkatanillee wal gargaaruudhaan yaada walii kennuudhaaf haa cimnuun isiniin jedha. Kanarratti immoo fakkeenyaaf ishiin dura dhatte sun akka waan duraan mana sana keessa yookiin waggaa hedduu hojjette yookiin ji'a lama hojjette yookiin ji'a sadii hojjetti waggaa hedduu danuu hojjettee fakkeessiti. Kana ta'uu hin qabu ofiif fakkeessinu. Maaliifin nama haaraa keessumminnatii nutti dhufe haala sirriidhaan aga keessa baruutti gaggeeffachuu qabna. Kabajuu qabna. Waan isheen rakkatte gargaaruu qabna malee walitti dhibaa'uudhaan yookiin sharrii walirratti yaaduudhaan waan isheen rakkatte sana gargaaruu dhiisuudhaan kuni rakkoo guddaa qaba. Maaliifin akka hojii sana isheen obboleettiin keenya hin hojjenne taasisaa. Akka hojii ishee jalaa badu taasisaa. Kanaafiyyuu obboleeyyan koo ijoolleen fakkeenyaaf barraa hojjettan sararatanyaa haaraa hin naasinii fidan yaani kabajaa wal kabajaadha. Gorsa keessani kuni wal kabajaa waan isheen rakkatte irratti gargaaraa. Yaadanis haa ta'uu hojiin illee haa ta'uu bakka waan isheen dhabdellee fuudhatii kennaafi bakka kana jira jedhaatiiti itti himaa. Yaani aga bulii 3 bulii 4 mana haaraa yeroo galan baay'isee nama rakkisa. Bakki isaa mi'a keewwatan nama dhibaa, bakki qimamii keewwatan nama rakkisa. Kanaa hundayyuu walitti miqanyoofnee ana maaltu na galchee ani hojii kootii miti jennee walirraa garagaruu hin qabnu. Kun bakka kana jira, kun bakka kana jira jennee walitti himuu qabnaan isiniin jedha. Kuni egaa gorsi kun ijoollee barraarra hojjettan, ijoollee hojii amma jijjiirrattan kan keessaniif kuni yaadni kuni. Kan itti aanu immoo wallaahi hojii innaa gastan warri hojii gastan hojiin keenya hin taane nuuf hin mijoofne jettanii akka hojii keessan gadhiiftanii hin baane. Yoo gaafa hojii keenya gadhiisnee kan baanu ta'ee mana hiraftii deemnu ta'ee yaani birriin kan keenya ni qisaasa wallahi. birriin keenya ni qisaasa.
mana iraftiitiif hin kaffallaa, asbeezaa nyaata keenyaaf hin kaffallaa. Kanaafuyyuu ta'uu hin qabu. Maaliifin mana sana keessaa rakkinni guddaan wanti jirurra caalaa, wanti hojii nama dhoowwu keessaa lama sinifan hima. Fakkeenyaaf bakka ciisichaa qabaachuu baattan, fakkeenyaaf nyaata yoo argachuu baattan, kun dirqama baatanii hojii sana jijjiirrachuun. Kanaan alatti garuu warreen hojii nutti hammaatirraa wanti kun akkanaa miti hin hojjedhu jettanii baatanii mana hiraftii teessanuu wallaahi waggaan keessanii numa isinitti qoxxoraa, isin faayidaa tokkoyyuu hin argamsiifne jechuudha. Yaani birriin ishin isin hojjettanii qabattanii baatan achitti asbeezaa godhattu, yaani waa hunda isin barbaachisiisa. Mana hiraftii keessatti nyaata keessan uffisuuf dandeessu, waa hundayyuu waan silaa mana arabaatii nyaata sana ofii keessaniif kan dandeessanuu jechuudha. Kanaafuyyuu irratti hojii keessan sabrii godhaatii hojjedhaadhaan isiniin jedhaa, jabaadhaadha. Warreen lama taatanii immoo jirtan wal gargaaraadha, waliif yaada kennaadha, walitti hin miqqanyaa'inaadha. Akkasiin isiniin jedhaa obboleeyyan koo. Kanaafuyyuu hojii yeroo galtan jijjiiruun illee faayidaa akka hin qabne baruu, miidhaa isaallee akka bartanu. Fakkeenyaaf gaafa mana iraftii deemtan birrii ijaazaa ni kaffaltu, kan nyaata keessanii ni kaffaltu, birrii taaskii ni kaffaltu. Akkasumas immoo gaafa hojii deemtanus birrii taaskii kaffalama. Birriin keessan hojjettan suni yaani istiraafa taarteetti baddeerti. Faayidaa isiniif hin goone jechuudha. Kanaafiyyuu hojii tokko yoo galtan sabrii godhaa. Hojiin kamtuyyuu ni ulfaata. Eessumattuyyuu hojiin dura haaraa itti seentanu ni ulfaata. Maaliif aga bulii 3 bulii 4 ni ulfaata. Sanaan booda garuu rabbi wallaahi isiniif qallala. Yaani waan tokko isinitti hin ulfaatu sanaan booda. Kanaafiyyuu isin maal gochuu qabdu? Hojii sun natti ulfaateera, naaf hin taane, kana yoomin hojjedhe jettanii of yaaddessitanii akka hojii keessan gadhiiftanii hin baaneen isin gorsa. Kanaaf sana gochuudhaaf immoo aga bulii 3-4 danda'ate hojjedha. Maaliifin akkuma beekamu hojiin arabaa saraatanyaan tokko mana tokko keessaa baatee aga bulii 3 yoo turte kan inni amma waggaa tokko hin asadda'ame fakkaata manni isaanii. Haala isaanii hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha, haala mana isaanii. Kanaafiyyuu nuti maal gochuu qabna? Irratti sabrii goonee haa hojjennuun isiniin jedhaa, wal haa gorsinuu, irratti wal haa gargaarru. Warri lama taatanii jirtan immoo irratti wal gargaaraan isiniin jedhaa, yaada walii kennaa, abshir walii jedhaa. Kan itti hammaate hojii gargaaradhaa, walitti hin dhibaa'ina. Wallaahi yoo walii laaftan wallaahi rabbiin illee isiniif laafa. Rabbiin illee rahmata isaa isinii laafisa isiniin jedha. Naa subhaanallah, yoo nuti wal gargaarree, yoo nuti obboleettii rakkina keenya rakkatte yoo hoolchine, yaani ani rakkanne jennee akkasumatti laaluu hin qabnu. Yaadanis haa ta'uu waan silaa dandeettii keenyatiin gargaaruu qabnaan isiniin jedha obboleeyyan koo. Kanarratti illee warri illee nan uffitan yoo jiraattan yaadni kan kee kunii maaltu si rakkise jechuu ni mala. Gen kun miidhaa isinirra gahuudhaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu jajjabaadhaadha, irratti sabrii godhaadha, dalagaa keessan cimsaatii qabadhaadha. Jijjiiruu kanallee hin baay'isinaa. Akkuma jijjiirran jiru miidhasaas jira. Birriin keessan ni qisaasa'a, ni badaa. Wanti isin hojjettan achuma deebi'a. Asii jiin isin irratti lakkaa'amti, garuu karaa biyya keessanii galuu hin dandeessanuu. Kanaafiyyuu cimaadha, irratti gamna ta'aadha, bilxii ta'aadha, hojii kamiyyuu danda'a hojjedhaadha, kan baaneef hojiidha. Kanaafiyyuu cimaan isiniin jedha obboleeyyan koo. Yoon illee gadhee isiniin jedhee dhiifamaa afoonillaa naa jedha. Dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Jajjabaadhaadha. Kan hojii dhabee jirullee baay'ee dadanuudha. Rabbiin immoo qalbii keessan hajiisuu, hojii keerii qabu, hojii barakaa, hojii irratti haara galfattanii hojjettan rabbiin isiniif haa baasuun isiniin jedha. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha.
innaa kan man isinii dhaamuu barbaade obboleeyyan keenya jajjabaadhaa. Ufiif yaada, mataa keessaniif yaada. Yoon bahe maaltu na qunnamaa, yoon bahe maaltu narra qaqqaba, birriin kan koo akkam ta'a jechuu kana yaada sammuu keessanii keessaa hin dagatinaan isiniin jedha. Kanuman isiniif qabadhee dhiyaadhe mata duree itti aanuun immoo inshaallah yoo rabbi na laaffisee yaada biraa qabadhee kanin isiniif dhiyaadhu ta'a. Kanaafiyyuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Video share like comment gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii.